Arrabni lafee hin qabu garuu lafee nama cabsa. Arrabni qara hin qabu garuu osoo dhiiga hin dhangalaasin lubbuu namaa balleessa. Arrabni akka ablee qara lamaati. Ablee qara lamaa kanaan immoo gaariis ta'ee badaa ittiin murachuun filannoo abbaati. Akka addunyaatti meeshaan guddaan bara baraan lubbuu namoota hedduu galaafachuun sadarkaa tokkoffaa irratti argamu arraba ilma namaati. Isatti aanee sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu immoo rasaasa. Ta'us garuu miidhaa arrabni geessisuu fi kan rasaasni geessisu jidduu garaagarummaa guddaatu jira. Rasaasni qaama namaa ajjeesa. Arrabni maqaa namaa ajjeesa. Rasaasni kophaa isaa si rukuta. Arrabni garuu guuza kumaatamaan lakkaa'amu waliin si rukuta. Rasaasni yeroo tokko qofa balaa dhaqqabsiisa. Arrabni garuu yeroo hunda balaa geessisa. Joon Waarreen Atilaantikaan waa'ee arrabaa kana yoo dubbatu akkas jedha. Akka addunyaatti meeshaan guddaan balaa guddaa geessisuun sadarkaa jalqabaa irratti argamu arraba ilma namaati jechuun dubbata. Akkuma qaanqeen ibiddaa xiqqoon bosona guddaa gubee barbadeessutti arrabni ilma namaatiis addunyaa kana hunda gubee barbadeessuu danda'a. Warreen balbala sharrii bananii balbala kheyrii cufan bakkuma hunda jiru. Yeroo hunda nama gaarii waan gaarii hojjetu ta'uu keetiin qofa hamii qeeqaa fi arrabsoo namootaa jalaa walaba bahuu hin dandeessu. Arrabni ilma namaa ibidda gara qabbanaatti, qabbana immoo gara ibiddaatti jijjiiruu danda'a. Namni arraba isaa eeggate, lubbuu isaa eeggate, kan afaan isaa bal'isee banate garuu balaaf of saaxile jechuudha. Miidhaa fi gaaga'ama sababa yakka arrabaatiin lubbuu fi qabeenya irra gahu kana hambisuuf immoo arraba keetitti luugama godhuun filannoo osoo hin taane dirqama. Kanaafuu osoo miirri keessi hin too'atin dursi ati isa too'adhu safuu ulfinaa fi kabajaadhaan arraba keetitti fayyadami. Daandii sirrii akkasi qajeelchu, obsa gaarii akkasiif kennuu fi kalaama sirrii akkasi dubbisu rabbiin kadhadhu. Nagayaan naaf jiraadhu.